Dhibeen koleeraa godina Baalee aanutii 3 keessatti mudataa jira jedhame haga yoonaa lubbuu namoota 5 galaafatee jira. Obbo Saifuddin Mahammad itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti. Namni aga 5 ta'an lubbuun isaanii dabalanii jiranii keessaayyuu namoota manguddoo daa'imman waggaa 5 gadi ta'an amma gara biraatti immoo naannoo hongee hanqina nyaataa kanatu jira. Warroota kana wajjin wal qabatee jiru lubbuun isaanii kan darban ta'uu isaa. Namoonni 5 kun aanutii kam keessatti lubbuun isaanii kan darbe? Aanaa Barbareetis, aanaa Harannaa Bulluqeettis darbee jira jechuudha. Dhibeen kun mudachuu erga jalqabee ji'a ol ta'uu kan eeran Obbo Saifuddin kanaan durallee bara 2009 fi bara 2013 haaluma wal fakkaatuun koleeraan Baaleetti mudatee akka ture eeranii jiran. Bara 2014 kana aanota 3 irratti gandoota 16 irratti gara keejii 227 kan ta'an mul'ataa ture. Amma eega mul'atee kan ta'e naannoo ji'a tokko olii lakkoofsisee jira. Haa ta'u malee garuu hojii hojjetamaa tureen sadarkaa Oromiyaa haga gandaatitti hojjetamaa tureen. Keessaayyuu aanota lamaan irratti dalloo mannaatii fi harannaa bulluqa irratti dhaabatee jira. Amma haga tokko naannoo Barbaree jira. Keejiin isaa baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Yeroo ammaatitti kan ibsanii jiran nama 3 qofa. Of eeggannootiin godhamne immoo maaliif mul'ate dhibeen kun? Of eeggannoo illee wanni baay'ee hin godhamin hin jiru. Keessaayyuu bishaan rakkoo kanaan kan faalame yookaan baakteeriyaa kanaan faalame yoo kan dhugan kan ta'u taate nyaata immoo sirriitti hin bilchaate yoo kan nyaatan kan taatu taate ta'uu danda'a. Kuni waan akkanarraa dabree akka godina keenyaatti keessaayyuu naannoo gammoojjii kanatti yeroo waggaa 5 waggaa 10 deebi'ee mul'ata. Jarmaya mootummootaatti waajjirri gargaarsa namoomaa Ochaanis dafina wixata darbe kana dhibee koleeraa Baaleetti mudate ilaalchisee ibsa baasee jira. Ibsa isaan dhaabbatichi koleeraan Baaleetti kan mul'ate jalqaba hagayya 21 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo ta'u achiis fulbaana 28 bara 2015 aanaa Barbareetti Zamboodasii aanaa Dalloo Mannaatti buufata qubattootaa burqaa keessatti namoota irratti mul'ateera jedhe. Ka'umsi dhibee kanaa namoonni bishaan balfaan faalame kan qulqullina hin qabne fayyadamuu isaanis ta'uu eere dhibbeentaadhaanis namootni harki 2 kan dhibee kanaan qabaman keessaa dhibeen koleeraa kun kan lubbuu isaanii galaafate ta'uu ibse. Jarmaya mootummootaatti waajjirri gargaarsa namoomaa Ochaan aangawoonni mootummaa Itoophiyaa keessumaa dhaabbanni eegumsa fayyaa hawaasaa Itoophiyaa fi kaan dhibicha to'achuudhaa fi carraaqaa jiraachuus ibsa isaa keessatti eeree jira. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Baalee Obbo Saifuddin Mahammadis dhibeen kun dabalataan akka hin babal'annee fi ogeeyyiin fayyaa dhaabbilee tumsa gargaarsaa kennan waliin ta'uudhaan bishaan dhugaatii dabalatee waan jiraattotaaf barbaachisaa jedhame dhiyeessaa jiraachuus VOA'f himanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamarraa.